Harka fuune hordoftootaa fi daawwattoota Finfinnee Niwus Neetwoork oduu yeroo kanaaf qabnu si nageessisnaa oduu waliin aan Gamteessaa Sabaati. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayuu keessatti dararaan waraana mootummaa Itoophiyaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru jabaateetti fufuu barame. Bulchiinsa magaalaa Burraayuu ganda Malkaa Gafarsaa fi naannoo Filii Dooroo jedhamuu fi bulchiinsa magaalaa keessatti dararaan waraana bilchiginnaatiin ilmaan Oromoo irra geessifamaa jiru daran jabaateetti fufuu maddeen FNN itti himaniiru. Akka maddeen keenya nuuf eeretti inumaayyuu waraqaan eenyummaa fi loqoditti naasofnu lixa Oromiyaa yookaan Wallaggaadha taanaan gaaffii tokko malee milishaa fi humna addaa Oromiyaatiin reebama mana hidhaatti guuramaa jirra jedha. Kana malees mana hidhaa keessatti isin seelii waraana bilisummaa Oromooti jechuun rifeensa nurraa haadaa jiru jechuun miira aariin dubbataniiru. Magaalaa Burraayuu keessatti tiknii fi waraanni bilchiginnaa ilmaan Oromoo ukkaamsuun bakka isaan geessan dhabamsiisuun guyyaa irraa guyyaatti dabalaa jiraachuus odeeffanneerra. Bifuma wal fakkaatuun qabsoo uummata Oromoo gara dabarsuuf Oromiyaa guutuutti hidhaa fi dararaan hammaataa dhufuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan godina Wallagga dhihaa Ona Ayiraa bakka addaa Alii jedhamutti murni faashistii PP namoota nagaa ukkaamsuun mana hidhaatti darbataa jiraachuu maddeen ibsaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun ilmaan Oromoo hidhaman keessaa tokko Abdii Mangashaa umurii mucaa 13, Darasuu Girmaa barataa kutaa 12, Fedhasaa Bulchaa abbaa ijoollee 3 akkasumas Dagaagaa Immiruu fi kanneen biroo ta'uun maddeen gabaasaniiru. Shaggar lixaa Ona Molootti uummanni akkaan waraana mootummaa PPtiin miidhamaa jiraachuun barame. Waraanni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf oliif gadi deemaa jiru lixa Shaggar Ona Muloo keessatti akka malee uummatatti roorrisaa jira jechuun jiraattonni FNN itti himaniiru. Haaluma kanaan jiraataa Ona Muloo kan ta'an obbo Asaffaa Galatuu kan jedhaman ijoollee keetuu bosona jira ittiin jedhanii manaa fi qabeenya yeroo jalaa guban horii immoo saamuu maddeen keenya achi jiran ifa taasisaniiru. Maatiin obbo Asaffaa Galatuu miidhaarra ga'e kana damdamachuu dadhabanii akka faca'anillee oduun argame ifa taasisan. Giddu galeessa Oromiyaa irratti duula farra riphee lolaa jedhuun mootummaan waraana isaa uummata irratti bobbaaseen miidhaan lammiilee irra ga'u guyyaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Oduu injifannoon gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Oromiyaa tarkaanfii laalessaa waraanaa weerartuu PP irratti fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessuun dhaga'ame. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 2 bara 2022 aanaa Adaa Bargaa fi aanaa Meettaa Walqixxeetti lola sa'aatii 9 irraa jalqabee haga halkan keessaa sa'a tokkotti godhameen hedduun du'aaf madoon adabeera. Oduma wal fakkaatuun irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa Cibraan Gooroo Dugdaa aanaa Surroo Burguddaa gandaa Sororoo Odaa keessatti gaafa guyyaa waxabajjii 2 bara 2022 aanaa Surroo Barguddaa ganda Sororoo Odoo keessatti tarkaanfii guyyaa lammaffaa fudhateen mootichi waraanni bilisummaa Oromoon lukkeelee diinaa hattootaa fi saamtota uummata Oromoo yeroo baay'ee nama dararaa ture nama maqaan isaa Gaayyoo Annoo jedhamu dabalatee loltoota PP 14 battalatti yommuu ajjeesu 11 ammoo madoon adabee jiraachuu beeksiseera. Dabalataan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Konyaa Gujii lixaa tarkaanfii laalessaa humna waraana mootummaa koloneeffataa maqaa sakattaa woboo jedhuun uummata nagaa manarraa buqqisaa kan deemu aanaa Qarcaa Birbirsaa, aanaa Kojawaa akkasumas aanaa Diimtuu Hamballaa irratti wal guuramtee dhufte tarkaanfii woboon fudhateen bulchiinsa magaalaa Gaalessaa maqaan isaa Haayilee Bokkuu jedhamu dabalatee tikoota torba yommuu ajjeesu loltoota PP 11 ammoo madoon damdammii hin qabneen adabeera. Waraana mootummaa 3 ammoo jiraatti meeshaa waliinis boojeera. Gama meeshaatiin ammoo qawween AKM 4 fi uffata waraanaa hedduu bilbiloota garaagaraa fi qarshii 5,000 ol galii qabsoo Oromoof gumaacheera. Yuunivarsiitiin Finfinnee mooraa Faakaaltii of Biizines jedhamu keessatti ilmaan Oromoochi keessaa barachaa jiran reebichi hamaan irra gahamuu maddeen ifa taasisan. Mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee Faakaaltii of Biizines jedhamu keessatti filannoo kaawunsilii barattootaa jedhamuun caamsaa 30 bara 2022 gaggeeffame sababeeffachuun finxaaleeyyiin Amaaraa mooricha keessa mandheeffatanii jiran barattoota Oromoo irratti reebicha gaggeessan barataa Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 kan ta'e Olaanaa Qajeelaa jedhamullee dhagaan mataa madeessanii turuu fi poolisoonni federaalaas barattoota Oromoo irratti reebicha hamaa erga raawwatanii booda hidhaatti guuruun dhaga'ameera. Haaluma kanaan waxabajji gaafa 2 mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee
Baakalitoo biizines jedhamutti barataa Oromoo Baaruddin Mohammed jedhamu kan dhalootaan Harargee ta'e sababa afaan Amaaraa hin beeku jedheef poolisiin federaalaa reebicha hamaa erga irraan geessanii booda mana hidhaa naannoo yuunivarsiitii Finfinneetti argamu kan Menen jedhamutti hidhuu barataa moorichaa tokko nuuf himeera. Akka maddeen keenya kun nuuf himetti Baaruddin magaalaa ture wayitanni gara mooraatti deebi'uuf jedhu waraqaa eenyummaa yuunivarsiitii waardiyoota moorichaan gaafatame. Innis waraqaa eenyummaa mooraa yerootti agarsiisu afaan Amaaraatti haasa'anii afaan Amaaraa hin beeku jechuu yogguu dubbatu hiriyaasaa waamsee haasofsiisuuf yaalus waardiyoonni mooraa sanaa sabaan Amaaraa ta'an jibba afaan Oromoof qabaniif jecha nu arrabse jechuun poolisii federaalaatti itti waamanii akka hiisisanis maddeen keenya fataasaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabanne kanumaan goolabna. Nagaan nuuf tura. Sodaate maafanana falma deedu eetaa jaalutao. Du'a sodaate maafanana falma deedu eetaa jaalutao. Du'a sodaate maafanana falma deedu eebbisatao. Du'a sodaate maafanana falma deedu eebbisatao. Kuti nandako lafa garbuutti yaate maariin garaa koo keessa nanda darbuutti kaate maafan bokoo keetaa makka maasaa dinnichaa makarfaasaa jibichaa xiqqoon irraa didicha mataa koo guusaa naadaa leensaa nama argaa jedhee garaan koo guddaa yaadaa meessaan naaf darba jedhee. Ya sabako gari ko manon bane mari ko shen kalesa jirti onne ko kesai warro dufe tu darba malif na darbu di dem rakina ko kalesa marraso urse video harraso urse fideka farsona kane gesho matuna kota falmane yodumne dumna 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 Miliniki faile maile sila seni sabakoti yukise mafanga wenu bulche lamiki ya hukise Darginis da baresa mango ya benu bulche wambule nyata jeda feti male nu gurche Wayane nis ne dufte ilman shetu nuf game dimokirasi jecha sabanaga lugame Arrammo bil tigina nundumara Yusufi kuno biyya gurgurte hallayanu busufika hallayanu busufi Atiya korma lukku fono matatti batta mamma dalchi tembektu ollaf ganda rakatoy Yoka murate nyattu yoka nama filatu milman dibba dalchite tokko shefu tembatu Atis yagantu nama yokan biyyaan bulchitu rakkoo sabaatti dhufe gaaf tokko illee duuchitu yokan bakka gadhiifte maaliif waamtu goota too biyyaa gurgurte naftanya harma hoota naftanya jalaloota ka naftanya harma hoota Farsona kane gesho matuna kota falmane yodumne dumna 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 Fardi keenya boreeda kayyaabbatu immoo caalii makkatti goonni jiru gaaf tokko daaqii laali
Waanuman jibbee hafee kanuman jibbee hafee abbaa manaa qoccoltuu nama diinaa sodaattee lammii isheetti fokkortu. Gaddeebituu narreedhaa galabaa baattee kuftii namni galaatan beekne dammayyuu nyaattee tufti yoo dammayyuu nyaattee tufti ka dammayyuu nyaattee tufti. Du'a sodaattee maafannanaa falmadee du'ee haa caalu taa'oo. Du'a sodaattee maafannanaa falmadee du'ee haa caalu taa'oo. Du'a sodaattee maafannanaa falmadee du'ee eebbisa taa'oo. Du'a sodaattee maafannanaa falmadee du'ee eebbisa taa'oo. Ela goota yaa goota koo biyyaan eegama akka boota koo. Ela goota yaa goota koo biyyaan eegama akka boota koo. Ela goota yaa goota koo nan falmadama akka boota koo. Ela goota yaa goota koo nan falmadama akka boota koo. Ilagoota sanyii goote laggarraa bittiin goote harargeerraa milliin goote waa keessaa diina doote asii gubbaa bittiin goote jimma keessaa diina doote walloorraa milliin goote uranarraa bittiin goote finneerraa milliin goote omiyyaarraa bittiin goote.